السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتن كبجمتوتا في جالتمتوني هردفتوني برسيسا ورما الحمد لله ين نجفوت نجاني هي هن جال الله هن كبجارا بكير تمرس نجو. إذا دعوتهم كيا فيديو راه كيساتي وانا سنبرسيسو يو بالبل كيسن شارجري دفع كان سنجل عفوا تاه يو شارجرين بالبل كيسني كيسا يرود يرا سني فينتو رأي جودا حالا ركو بالبل كيسني تاو ركو بطاريا بالبل كيسني تاو بيكو دندي سني وكين حالة يدبا فتشو دندي سني سنبرسيسو. Egaa daawwattoota kiyyaa gama barumsaatiin darbuun duratti warroonni YouTube chaanaala keenya faarootaatan baga nagaa hantuutan jechaa barumsa dabalataa argachuudhaaf chaanaala keenya sabiskiraayib godhachuu hin dagatinaa. Yeroo sabiskiraayibii gootan barumsa asirratti dabarsinu guyyaan guyyaan nama dura akka simbira gahuuf mallattoo notifikashinii kana kilee itti godhaadha. Achi booda ool kajettoon akka yaaddaadha. Barumsa keenya yoo isinitti tolee isin gammachiise viidiyoo keenya laayik sheer gootanii jabeessuu hin dagatinaadha. Barumsaan garaadhaa isin darbee YouTube chaanaala keenya jala seenuudhaaf viidiyoo baay'eetu jira. Irra deemaatee jala deemaa irraa baradhaadha. Waan isin dhibee gaaffii isinitti ta'ee koomentii jalatti nu barreessadha. Egaa gamanuma hanga warreen dabarsaa hanga xumura viidiyoo kiyyaatti obsaan afaan turaan hordofaa isiniin jedha. Hayyee daawwattootan kiyyaa bilbilli keessan dafee chaarjarii kan isin jalaa fixu yoo taate battaariyaan bilbila keessanii yaani yeroo dheeraa yoo keessa isiniif hin turre jechuudha. Haalli salphumatti rakkoo bilbilaa ta'uu rakkoo battaariyaa bilbila keessanii ta'uu addatti baafatanii jira jechuudha. Appilikeeshinii isin barbaachisa. Appilikeeshinii isanis pilaastoorii keessa kan argattanii pilaastoorii keessa illee galtanii achi booda bakka sarchii kanarratti jechuudha. Elektiroon battaariyaa isin barreessanii inni kan hojii kana jechuudha. Ani buufadhee waan qabuuf daayirektii yookiin immoo irratti hundaa'ee isinitti agarsiisa jechuudha. Yeroo buufattan oofnii kilikni gootu achi booda haala kanaan isin fida. Yeroo haala kanaan isin fide yeroo tokkoof harka bitatti ni buttu. Ammallee haala kanaan isin fida. Asirratti jechuudha battaariyaan humna battaariyaa keessanillee adda baafachuu hin dandeessan jechuudha. Kun amma kun 1000 miliyaampeer jechuudha. Ammallee yeroo tokkoof ni buttanii ammallee as gaditti jechuudha kilibireet jechuudha kilikni gootanii achi booda danii kilik gootu achi booda okkee kilik gootu jechuudha. Haala kanaan isiniif jechuudha. Yeroo haala kanaan isiniif deemma haalli itti adda baafachuu dandeessan jechuudha. Asirratti jechuudha asoolee kanarratti jechuudha kinoo gud jechaa jira jechuudha. Gud egaa jedhee parsantii dhibbarra jira jechuudha. Parsantii dhibbarra waan tokko hin buune jechuudha. Egaa guyyaa haarawarraa jechuudha. Battaariyaan bilbila keessanii naga qaba jechuudha. Bilbiluma keessan sun dafee chaarjarii fitaman jechuudha. Yoo immoo bakka gurjuu kana laawoo isinii kaa'e yookiin ammoo parsantii dhibba sanarraa akkasitti kan parsantii dhibbarra hammanatuun sinaaf battaariyaan keessan hammana dhumee jira yoo isinii hime rakkoo battaariyaa keessaniiti jechuudha. Ciboota mahallii geessaniiti bilbila keessan san jechuudha battaariyaa itti jijjiirratan jechuudha. Rakkoon battaariyaa malee bilbilaa miti jechuudha. Ni galee haala kanaan adda baafachuu dandeessanii jechuudha daawwattoota kiyya. Kinoo kiyya kun amma naga qaba jechuudha. Ni galee haarawa jechuudha battaariyaan isaadha naga qaba jechuudha. Dhibbarraa waan tokko hin irranne jechuudha. Asirratti immoo bilbili keessan ammaaf chaanaan isaadha meeqa qabu isiniif hime jechuudha. Asirratti kan 43 jiruun yookiin kan beeksisnu parsantii meeqa ammarraa qabdan isiniif himaa jira jechuudha. Kan olii kana jechuudha kan laaluu qabdan isin malee kan gadii kanaa miti jechuudha. Ni galee egaa daawwattootan kiyyaa isin gala jeetan abdii qabaa barnoonni keenya kanarraadhaa asirratti raawwata. Barumsa biroos naga walitti deebinutti viidiyoo keenya namni baay'een argee kan raafaa jedhamu laayik sheer gootanii namoota baay'ee biraan ga'uun daltinaadha. Waan hordoftaniif galatooma.